Eina waan si fakkaate barreessi post godhi waan Oromoodhaaf malu taanaan diina likkii galcha taanaan waan tokko godhi. Miidiyaan by the way miidiyaa waa hedduu hojjeta. Wanni akka miidiyaa irratti hojjetu hin jiru by the way. Miidiyaa jechuun waan guddaadha. Qawwee bitanii by the way nuti asirratti qawwee ati bitatti achiin diina dho'iturra haasii 8-9 wanni goonu wayya mataa isaanii dhukkubsina. Akka isaan rifatanii hojii qaban gadhiisan takka goonu jechuudha. Dhufaa jirraa karaa gadhiisaa itan likki romannaas gabbaacho itti himta likki akka galchitu. Isiin sodaattuudha. Isiin inni fiidi kopheen uffattu miilaan fiidi warra miilaan biyya kana hudduu keessa dhiitanii baasuu qabna. አማራ መጠረግ አለበት ከኦሮሚያ ውስጥ ድራሹ መጥፋት አለበት። ክብር የማይወድለት ስለሆነ ክብር አይወድላቸው። ህዝብን እንደ ህዝብ እንጨርሳለን ብሎ ከተነሱ መጠረግ አለባቸው። ለማንም አይጠቅሙም። እውነት ነው የምናገረው። አብረን እንኑር። አክብሩን። ባሌን አክብርልኝ። ቋንቋዬን አክብርልኝ። አይሰሙም። ስለዛ ለማይሰማ ድንጋይ መቼም ውሃ አትጨምርበትም። ልኩን ነው የምታስገባው እንጂ ኦሮሞ እኮ አብረን እንኑር ተስማምተን የኔን ነገር ወቅ ይሄ መሬቴ ነው፣ ይሄ ሀገሬ ነው፣ እወቅልኝ፣ አክብርልኝ። ይሄ እኮ ነው በቃ የሚያጣለን አይደለ? ስለዚህ የማይሰሙ ሰዎች ከሀገራችን ውስጥ ማውጣት ነው ያለብን። እኛ ቀሬዎች ነን። እኔ ቀሬ ነኝ ባይዘዌ ቄሮም ቀሬም ይመሳሰልባቸዋል። ባይዘዌ አንቺ ቄሮ የምትለኝ እኔ ቀሬ ነኝ። ቄሮ ማለት ወንድ ነው። ቀሬ ማለት ደግሞ ሴት ናት። እኔ ቀሬ ይባላለሁ። ቄሮ ሳልሆን ቀሬ ነኝ። ቄሮ ደግሞ ከኋላዬ ነው ያለው። እንደዛ ነው። እሺ ስለዛ ኦሮሞ ኪያ ጀረ ሶዳቲ አከነት በርተተተተተጆ ባይዘዌ አስታኒም ለጌፈታ ነው ወራረ በዲ በለ ሲሆን ደዘረን ማሊፍ ሶሻል ሚዲያ ጉባ ማላ ዋን ጎደንተኮ አጄሰኒ ሶሻል ሚዲያ ጉባ ማለቱ ዲማ አጅራ ዱፈን ሶሻል ሚዲያን ዋን ጉዳድ ሶሻል ሚዲያን ሞቱማው ንቁፍስ እንኳን ጀረቲ ፋኖ ሚቲ ሞቱማ ብየ ኢትዮጵያ ቡልቹ ጅሩ ንቁፍሰ ሚዲያን namoonni hedduun miidiyaa gubbaraa dubbatanii maal fiddanii miidiyaa gubbaatti waa fiduu hin dandeenya. Sooshaal miidiyaa sodaata mootummaan baay'isawee qawweerra sooshaal miidiyaa sodaata. Namni hedduu sooshaal miidiyaatti ka'ee dubbate taanaan addunyaa dhageesse taanaan namoonni hedduu walirraa fudhate taanaan hin sodaatan. Kana fayyadamuu maal adabdan? Maal adabdan kana fayyadamuu? dirqama miidiyaa kanatti feemas ta'uun wanni daamiti. Feemas ta'u akka waan guddatti ilaala. Namni tokko feemas ta'u akka waan guddaa tokkotti ilaala. Feemas ta'u waan guddaa miti. Feemas jechuun beekamtee uummataa si beeka, namaa si beeka, dhumattee bakka. Namaatu si beeka bakka wal beena wal harkinee bakka dhumattee ምንም ትልቅ የሚካበር ነገር የለም። feemas ta'uu qabaa waa dubbachuudhaaf ittanii yaadina. dandeetii qabdanii dubbadhaa sheer goonaa laayik goonaa addunyaan akka dhageessu goonaa jechuudha. Namni lama dhaggeeffadha. Namni 10 hainleefs dhaggeeffatu turre ka dubbii fuudhee achi geessu dhaggeeffatu turre namni lama ka dubbii fuudhatee irratti hojjetu si dhaggeeffatu wayya. Sinigalee namni 800 kana laalu jiru kana keessa 200 waan anjoo kanarratti yoo na waliin deeggaree waliin deemne 200 kun miidiyaa sossoosuu hin danda'a jechuudha. 800 dirqama 100 tokko ta'uu qabdan. Namni 200 miidiyaa sossoosuu hin danda'a jecha wal fakkaataa yoo deemne jechuudha. Saniifuu uummata keessan bira dhaabbadhaa. Hedduun dadhabee hedduun asirra ture. Anis kee waa nyaadhaa wayiin godhadhaa. Uummata kiyyeessin jaaladhaan hedduu baay'isawee namoonni hedduun maakiin jijjiiramtee nurraa maakii jedha. Maakiin kophaa iyyuu dadhabdee bara. Amata meeqeeyyee sagaleen tun nafannaafattee jirti baay'isawee sagaleen na dhukkubaan. Sagaleen na dhukkuba wallaahi sagaleen na dhukkuba. Xiqqisho amma akkanaami galgala qabamaan bula jechuudha. Maaliifi kophaa fiiguun faayidaa akka hin qabne
harkee bakka waloodhaanii wanni hundi jijjiirama. Kophaa fiiguu waan akka fidu. Dubbadhu numan dubbadha boorus numan dubbadhaan dubbachuun kiyyaafan qabu. Garuu waliin haa deemnu waliin haa sochoonu miidiyaa kana haa sossoosnu miidiyaan nu harka hin jiru miidiyaan nafxanya harka jira nafxanyoota harka jira miidiyaan harkaa baasuu qabna. Oromoon asirra baay'attee wal arrabsuu jirti malee diina fonqolchaan jirtu. Hey guys, ani giseen akkanan dubbadhu akka maraattuu na laaluu dandeessan an maraattuudhaa miti. Sinigala an maraattuudhaa miti. Sanumaafuu Oromoon ni baay'atte. Oromoon bara nuti TikTok irra jiru Oromoon hin jirtu. TikTok kana miidiyaa kana by the way Fooziyaa nama sadii moo nama afurtu jira TikTok kanarratti yoo yaadattan. Nafxanyaaw kan TikTokii barsiise Oromoodha. Oromootu nafxanyaaw TikTokii akka itti fayyadamuu akka itti fayyadaman akka itti fayyadamamu kan garsiise Oromoodha. Nutiitu isaan barsiise wallahi nutiitu isaan barsiise dhugaan isiniif hima. Saniifuu miidiyaa kana irratti heddummachuun keenya eegaloon leefu irratti heddummaannee heddummina kana itti yoo hin fayyadamin bu'aa hin qabu. Xaafii akkanumatti dirra irratti wanni afuufamu qofa ta'uu hin qabnu jechuudha. Akkas taanee baramma kanuma kan dhufe waree qabe jaarsaaf jaartiin wallalee Oromoon waan dubbatu baruu qaba. Oromoon waan kaayyoo qabaachuu qaba. Namni tokko kaayyoo qabaatu qaba. Maaliif akka baate maaliif akka miidiyaa banatee baruu qabda. Maal hojjechuun koomeedii taanaan koomeedii hojjete waa'ee saba keetii dhufnaan waa'ee saba keetii wanna saba keetirra caalu hin jiru fooloon saba keetirra hin caalu dhiinuunis dhangala'aa jira. Dubbachuu keetiif lubbuun jiraachuu keetiif qeerroo meeqaatu irratti wareegame jechuudha. An jiraadhee asiin gahuu kiyyaaf abbootii meeqaa dhiiga dhangalaase qeerroo kuma meeqaatu miiliyoonaan kan lakkaawaman jechuudha. Kanyaan bara kiyyatti harkee lakkaawamee kan dhumneetu du'ee jechuudha. Ani har'a asiin gahuu kiyyaaf jechuudha. Maaliif silaa gaafa ummaan teenya nu dhalte achuma bikka dhalannetti nu ajjeesanii ummaa teenya ajjeesan. Oromoon du'uun qabu jee qeerroon akkana jee nuuf du'ee jira. Ka akkana jee nuuf du'ee san immoo nuti galata isaa san bikka isaa san isinii galame bikka inni nu kaa'e sanirraa daran babal'isnee Oromummaa babal'isnee bilisummaa fiduu qabna malee daran kufuu hin qabu. Silaa akka nafxanyaatiin guyyaa dhalannee nu jeesan nafxanyaan. Akka bara abbootii keenya meeqaa dhaluu hin dandeenye bara akka isaan dhaluu hin dandeenyetti tumanii jechuudha. Wallahi qeerroo bara Hacaaluu Hundeessaa by the way eega fuudhee booda dhaluu hin danda'u jedhame hospitaalatti. Maaliif gaafa san makkalaakiyaan dhoyteeni jechuudha. Akka dhaluu hin dandeenyetti dhahan ijoollee teenya jechuudha. Silaa gaafa san Oromoon teenya dhiini keenya qeerroon nuuf duubaatan abbootiin keenya dhiiga nuuf kafaluu baatan gaafa dhalannanii dunaa silaa. Sinigalee gaafuma ummaan ta'in dhalte san Oromoon au maggada laallabat bara Haayila Sillaasee akka kontiinantii bara Haayila Sillaasee bara Minilik bari namni Oromoo tokko dhallaani bari ni ajjeefama jaan. Yoo guddoota harmirraa murama ni ajjeefama jechuudha. Walaa ni gurguran hunda jaan hidhanii. Sinigalee sanumaafuu gatiin dilloo kun itti kafalameeti Oromummaan asiin geesse. Gatiin guddaan kun itti kafalame eegaa asiin geesse. Eegaa nuti heddummaanne jira. Wayne maaliif akkatti heddummaanne? By the way maasha Allah heddummaanne jira. Heddummachuun keenya diina rifachiisee biyyaan baasu taanaan faayidaan qaburee Oromoo. Faayidaan qabu. Heddummaanne jira. TikTokii kanarraa Oromoon bara arraa ajjeefamtu halkan 3 dhalti. 6, 8, 9 Anuu ganaa 10tu garaa keessa na jira. Inshallah gaafa neerumetti 10tu garaa keessa na jira. 10 achiin dhaluun Oromoon baay'achuu qabdi. Baay'achuu Oromoon hin jaaladha. Baay'achuu Oromoo na gammachiisa. Garuu baay'achuu kee maal na kofaltan baay'ee natti kofalinaanii anna wanni jeena dhugaan bana. Baay'achuu Oromoo hedduu na gammachiisa. Wallahi isin jaa 10tu garaa na jira. 10 malee hin dhalu. Kan isin fuudhettee wixii jettu ilmoo 10 as hundatti alaabaa hidheetiin godha malee hin ta'u. Ani sabboontuun 10 malee hin dhalu haa akkam taatan. Hayi indaa sabboontuu teemo wallahi 10 malee hin dhalu hin qalladan rabbi achiin na agau malee. Saniifuu Oromoo kiyya akkasii waan ta'eef heddummina keenya itti fayyadamuu qabna.
isinin jaaladha isinin kabaja xiqqishoo hin dadhabee laagaa kootisna dhukkubu jira wallahi laagaa na dhukkuba jechuu operaasiyoona maal jaansan hin godhadha firraa bakka gizeen dubbadee laagaa kana keessa na nyaata maaliif akka ta'e hin beeku. Ya, dhugaan bana wallahi. Umrii kan kee malee akkati waa baay'ee hubannoo guddaa qabdu kanatti sunaa maraa dammaqina akkan keetii sun namni hundi qabaate Oromoo sadarkaa kanatti akkanatti jabuu guddaan kennayyuu gowwaan kennayyuu nama siyaasaati jedhee kakarabaati hidhatee deemuyyuu hedduun siin gahu so hedduu siin boona maakii koo. Kun gaafa rakkoon dhufee qofa osoo hin ta'in itti fufiinsa waan dalagamuu qabu dursamee dalaguu qabu namni Oromoon gaafuma deebootti har'aan boonnaa buruun dagannaa hundi kennaa rakkoon kenna guddaan kana rakkoo kana hunda kan noqe immoo abbootii siyaasaa kenna ka hojiitti hin amanne isaan rakkoo kana bara kan noqe nuti ilmaan Oromoo kan nu gaafan tokkummaa akka Oromootitti tokko nu godhaa caayaa tokko jala hiriiraa siyaasaan gargar hin qoqqoodamina bakka takkatti deebi'aa jennee osoo kadhan wal qoqqoodanii bakka 3-4 wal qoqqoodanii ilmaan Oromoo haadha Oromoo abbaa Oromoo ijoollee miskiina Oromoo bakka takkatti nafxanyaan foobiyaa Oromootiin maraatte ka jibbiinsa Oromootiin maraatte ka umrii ishii guutuun jibbaa guddatte ka akaakayyuun jaraa abbaan jaraa ilmoon jaraallee nu jibbitu. Harda qonnaan qotee bulaa nagahaan jiraatu gara laafina tokko malee bakka inni nagahaan jirutti itti duultee wareegdee irraa jechuudha. Kun osoo iyyuu sadarkaa kana geenne wallaalaan filaa karabaatii godhatee suufa godhatee magaalaa keessa deemu wal tuffii isaaniitiin wal jibbiinsa isaaniitiin aangoo irratti osoo qocalan ilmaan Oromoo dhiigni isaanii akkanatti badee dhangala'aa jechuudha. So wanni guddaan nu gochuu qabnu akka Oromootitti wal qabachuu dhiibbaa guddaa gochuu paartii wal qoodoo osoo hin ta'in akka Oromoo tokko taanee saba keenya kana du'a irraa oolchuun nuti dhaloota haaraa har'aa eeggamaa jechuudha. Paartii kamuu deeggaroo osoo hin ta'in akka Oromootti bakka takkatti dachaanee diinni keenya makalaakayaa itti duulee Bahar Daar deemee Gondar deemee isaan ajjeesutti wajjin wal loluu hin danda'an uummata nagahaan jiraatu wallaga keessa dhufanii ajjeesu jechuun akka Oromootti isin barbaannaa koo'ittaan wajjin wal mormaa jechuu isaanii waan ta'eef invaayitii isaan godhan kana fudhachuudhaan dhukkee irraa kaasuu yeroo namu. Diina keenya akka inni deebi'ee ol hin jennetti yeroo itti cabuu qabu amma jechuudha. Yeroon Oromoo tokkummaan Oromoo itti cimu yeroo kana ta'u.